Agamma namaan seena beekte. Kisuna jaalamataa leencaa. Agar waan nama seena beekta. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chaatuma. Seena ni beekte. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinjenne daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo hunda keessanuu. Akkuma seentan kanaan namoonni mata duree agartan mata duree salaaltanii share nuuf godhaa namoota nu afeera. Arrantan waan ajaa'iba isinii ta'a jechuudha. Waan ajaa'iba isinii ta'a jaalamataa leencaa jaaniin jaala keenya jechuudha. Jaala jabaa mootummaa Dargii mootummaa Mallasaa ilaatti ammaan jiru jechuudha. Kanaan qabadhee isiniif dhiyaadhe. Kanaaf please share godhaa hundi keessanuu. Nama Abiyyi hojii qabsaa jechuudha. Abiyyi haasaa'uun kan amma biyya bulchaa jiru kan wajjin nama qabsoo godhee nama Abiyyi moo mataasaa hoogganaa ture jechuudha. Akka carraatee egaa Abiyyi beekumsaan achi qabachuu osoo hin taane Abiyyi mataasaa akka carraatee bakka san gahee namoonni akka carraatee carraan harkatanii biyya baqatanii haalli jireenyaatti ulfaates jira. Nama Abiyyi hoogganuu ture jechuudha. Hooggansa Abiyyi Ahmad yeroo Abiyyi Ahmad waraana keessa ture nama hojii ture. Kanaan qabadhee isinii dhiyaadhe waan ta'eef please share godhaa nama nu afeera. Bilis faffacaasaa bakka hundaan gahaa isin jenna. Kanaaf jaalli mataa leencaa maal akka ijoo irraa dhageessan irraa seenaa barattan agartee irraa gorsa harkattan abbaa keessan abbaa haqaa abbaa dhugaa waan ta'eef waa hedduudhaa baratan jechuudha. Kanaaf isin share godhu akka hin dagannee jechuudha. Inni nama agartaa jirtan kana akkasuma qeerroon baay'ee booda jira jechuudha. Isarraa beekumsa fuudhuuf qeerroo tana bakka deemutti jaaruudhaaf yeroo ammaa jechuudha. Qeerroo jaaruudhaaf qeerroodhaaf gorsa laachuuf waan hedduu dalagaa jiraachuu umriin too dadhabdi jee osoo hin taa'in hifadde jee osoo hin taa'in yeroo sanis Dargii hojii lolaa ture Mallasaa hojii lolaa ture arraas as jira jechuudha. Umrii rabbi nuuf haa dheeressu ammallee umrii dheertuu isaaf akka kannu hawwina. Kanaaf isin share nuuf godhaati nama nutti afeeraa jechuudha. Qeerroon baay'een isa duuba waan jiru ni agartanii. Kanaaf jaalaa hojiin haasawa marii hojii goona namoonni tarii gaaffii qabaata yoo jiraatte haasawa isaa irratti haasawa baay'ee inni kaasu jiraata. Achirra namoonni gaaffii qabaata yoo jiraattanis gaaffii gaafachuu hin deessan community jalatti naaf barreessaadha gaaffii isiniif deebif. Kanaafuu abbaa keenyaa wal baraan isin ijaa gama abbaa keenyaa isinii dabarsaa ammoo isin please amma nama 100 akka taatanii dafaatti share godha nam 1000 akka barbaanna jechuudha nama 1000 akka. Daqiiqaa muraasa waan qabnuuf. Oromoo taatee yoo share hin goone please agartee mi dongora jechuudha. Nama seenaa qabu jaarsa seenaa qabu jechuudha. Nama waan hunda beeku waan ta'eef. Irra waa baratta hin kakaatin adaban keessa taa'ee dhageeffadhu hedduu haaraa baratta jechuudha. Barnoota waa'ee qabsoo waa'ee siyaasaa waa'ee jechuudha agartee bitamtootaatis irraa baratta. Dargii wajjin lolee Dargiidhaaf wajjin jiraatee wajjin hojjetee Dargii waliin garagalanii Dargii wajjin lolee waan beektu. Mallasaan dhufee jechuudha. Mallasaa wajjinis dalagee waliin garagalanii Mallasaan deebi'ee lolee jechuudha. Gaafa lola Shaabiyaa gaafa Eertiriyaa fi uummanni keenya akkasii wal gataa tures nama qooda keessaa qaba jechuudha. Waan ajaa'ibaati bara. Bara namni kun ni jira waa isin hin galle jira malee Oromoo ta'u. Dafa share godhame please. Akkasii mee abbaa keenya jaala keenya meetiin haalli qabsoo itti dabalamte. Haalli inni qabsoo itti dabalamee jiru waafa Dargiidha. Asmaraa sa'aa takkaa fi daqiiqaa 40tti huursorra fe'ameetiin Asmaraa keessatti bu'e. Asmaraa keessatti oguun bu'ee artirraan nuqe hiranii artirraa dhufnee Duba Arbaa Mandafraa Salaadooroo Shaqattee akkasitti wanni irratti irraa buune jechuudha. Artirraa ammas Dargiin nama 180 makiinatti hidhee jinninaarota hunda gatee maal gadame haalli inni gate biyya tana ani barri ka gabba xaaqeeti ni gabaalleji yoan barriidhaan kaniin gartee barriidhaan behe arrammoo wanni niin deebi'aa je maaskootiidhaan Itoophiyaa irraa ka'uu hin danda'u dargiin kun Itoophiyaa irraa ka'uu hin danda'u jechuudhaan nama argatu. Nama kana namni kun dhume jechuudha. Namni kun hanga dhume hanga naasima beeturraa galii janiin. Beeturraa galii kanatti namni hangi dhume hanga 180. Beeturraa galii tanatti. Beeturraa galii tanatti. Beeturraa galiin tun bakka akkamii jechuudha. Beeturraa galiin tun Duba Arbaa fi Mandafraa iddu.
artiitti namni dhume jechuudha. Haggu sin geessan kan akkami sin geessan mootummaa kun? Hogguu mootummaan kun gaafa dargii gaafa nu geessan warra haadaan nu geessan nuti. Hidhanii. Hidhanii. Ijoo isin cufanii. Iji maaliif ija nu hidhanii achirraa nu geessanii lolan nu naqan jechuudha. Nu naasii maatii baatii takka tamaare. Rabbiin gaa nu baasee artirraa cabnee Suudaan seenne. Lola kana ammas teessee dhaabaa deera kiyya lola kana isiniif eenyu waloo jiru yeroo sammee. Lola kana nuufi Shaabiyaa wal lola. Eertiriyaa jechuudha. Eertiriyaa. Artirraa deebitee wanni wayyaaneen gama jalaatiin biyya qabatte jechuudha. Tekireetun. Artirraa cabnee Suudaan seenne. Suudaan irraa George Bush nu fide. Hogguu nu fide. Ha'iiti abaa'oo biitti tun teeti qabadhu jeen. Mallasiin maal jeen. Mallasiin. Amma as teessee dhaabaa yeroo isin Shaabiyaa wal loltanii wal dhokaastan kana. Cabne. Cabtan jechuudha. Cabne Suudaan seenne Suudaan irraa qayya masqaliin nu fide. Qayya masqaliin Suudaan irraa Itoophiyaa isin deebise jechuudha. Itoophiyaa nu deebise. George Bush dhufe. George Bush kun biitti tun teeti. Wanni Oromoo qabadhu jeen. Oromoon teenya namaa gaaranarraa irruudha jetteeti. Akkasitti kutte. Maal jeen mallasiinu biitti tun sin feetu. Bagisaawi maxabbaqee ajeen giseedhaaf taa'i malee koree humna waraanaati malee biyya bulchuu hin dandeessu jeen George Bush. Mallas kana. Mallas. Arra immoo dabri mallas kunnaan abiyyiin naasima kadeen gadda bishigii keessatti qoshoroo wajjin nyaanni. Asitti si dhaaba bakka abiyyi tanatti amma ati gaafa san nama lolaa ture jechuudha. Abiyyiidhaan achi wal dhuftanii lola san keessa. Abiyyiidhaan naasima bishigii takka wajjin teenya. Gaafa Eertiriyaa kana biyyi lolaa ture jaan. Wal dhuftan. Wal dhufne. Naasima wanni magana nyaani jininaarota jala deema malee qawweetam dha'ee. Seefa biyyi mee bakki tol garsan maal jirtu maqaan biitti wal dhuftan. Bakkiitti wal dhufne dura Shashabiiti. Shashabiiti. Shashabiiti irraa nu qayyaranii Sooranaa dhufne. Sooranaa irraa Saalambasaa dhufne. Saalambasaa irraa Buree Booda'aanne. Abiyyiin gaafatu naasimaati. Nama arra naasimaati biyyaan bulcha jedhuu miti. Abiyyiin kun haalli isaa yeroo sanitti haala akka fakkaatu. Haalli dhugumaan Oromoo wajjin hidhata qaba moo mee yeroo sanuu mee haalli isaa akkami? Haalli isaa Amaaraa wajjin malee Oromoo wajjin jawaabaa hin qabu gaafas. Amaara. Ati eenyu? Ati Oromoo miti hogguu jennuun ani Amaara Goojjaamiji. Goojjaam keessa manseedha ji. Kana qaba. Naasima taariikhni isaa. Amma asitti sidhaaba bakka biitana. Maal jennaan abiyyi yeroo tan uummata keenya fixaa jira jechuudha. Sidhaabu jiru abiyyi nama yeroo uummata keenya fixaa jira. Yoo fedhas deebi'e ani Oromoodha haati Oromoodha waan akkanaa jabeeta. Ammas deebi'e dhage. Ammas yeroo kanatti uummanni Oromoo cinaan tokko abiyyiin kun Oromoo miti warra joo jira jechuudha hayyoonni jechuudha fageessanii ilaalan. Arrallee borullee abiyyiin akka inni naasima Amaara nuti gaafanne ani Amaara ani Oromoo miti akka inni jiru nuti katabbii irraa qabna. Yeroo sun amma fakkeenyaaf yoo Oromootu beeka bakka takka teessu walitti dhuftee waa wal marte waa'ee Oromoo tana fa'aa allee mootummaa yeroo isin bulchu jiru mootummaa sirna lafxanyaa waan ta'eef isin amma yeroo sanitti uummata Oromooti beeka. Yeroo kanatti jiinalaanuu ejjabaan hoogganoon ejjabaan Oromoo as cikeessu waan jiraniif isin suusuutaan waa wal maratan jira.